Siidaan Aartist Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti ijaarame eebbifame. Pirojektoonni adda addaa 25 qarshii miliyoona 462.5 oliin ijaarame guyyaa har'aa kana eebbifamuudhaan tajaajila hawaasaatiif banaa ta'uun ibsamee jira. Amboo giddugala gootaa turte giddugala aadaa fi turizimii taasisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsuun eebbi pirojektii guyyaa har'aa kan adda godhu siidaan gootaa fi falmataa dhala namaa kan ture Aartist Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo waggaa 5ffaa isaatti eebbifamuu isaatii kan jedhan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Hacaaluu Gammachuuti. Itti dabaluudhaanis giddugallii fi siidaan Aartist Hacaaluu Hundeessaa guyyaa har'aa eebbifame dhaloonni Amboo fi naannoo ishee martii goota kana yaadachaa akka turanii fi aartii fi seenaa inni dalagee akka irraa barataniif ta'us kaasanii jiru. Sirna eebba siidaa Aartist Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti ijaarame kanarratti haati warraa Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damisees argamanii jiru. Paarlaamaan Itoophiyaa labsii lammiileen alaa manni jireenyaa isaan horachuu danda'an tokko akka hin caalle dirquu raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii kana guyyaa har'aa kan raggaasise. Labsiin baatii caamsaa darbee paarlaamaa dhiyaatee ture har'a yeroo ragga'u maqaa labsii kanaa dabalatee jijjiiramoonni muraasni irratti taasifamee jira. Labsiin duraa mana jireenyaan dabalata lammiileen alaa qabeenya osoo hin sochoone kaan karaatti horachuu danda'an qabatee jira. Labsii haaraa kana keessatti jechi qabeenya dhaabbataa jedhu guutummaan guutuutti keessaa baafamee jira. Jalqaba caamsaa 2025 manni maree ministeerota Itoophiyaa wixinee seeraa lammiileen biyya alaa qabeenyaan sochoone yookaan dhaabbataa biyyattii keessatti horachuu hayyamu irratti mari'ate akka raggaasisuuf mana maree bakka bu'oota uummataatiif dabarsee jira. Manni maree ministeerotaa seerri kun investimentii alaarraa hawwachuu fi misooma manneenii gatiin isaa madaalawaa ta'e babal'isuuf fedhiif dhiyeessii gabaa keessa jiru madaalawaa gochuuf akkasumas carraawwan hojii uumuuf gargaaraa jedhee jira. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad bitootessa 2025 keessa wayita abbootii qabeenyaa gibira gurguddaa kaffalan magaalaa Finfinneetti walitti qabanii haasawaa taasisanitti seera lammiileen biyya alaa akka qabeenya horatan hayyamu baasuuf jirraa jedhan. Itti dabaluun seektera daldalaa juublaa fi qinxaaboo amma lammiilee alaarraa ta'an dhorkee Itoophiyaa qofaaf banaa ta'e ranqaa gochuudhaaf seera jiru fooyyessuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa hojjechaa jiraachuu dubbatanii jiru. Baankiin Awwaash barana bu'aa qarshii biliyoona 22.7 argachuu beeksise. Hojii gaggeessaan baankii Awwaash obbo Tsaayi Shifarraaw raawwii hojii bara faayinaansii 2024 fi 2025 ilaalchisee ibsa gaazexeessotaaf kennanii jiru. Baankichi raawwii hojii bara 2024-2025 galii waliigalaa birrii biliyoona 64.4 ta'uu argachuusaa kan ibse. Bu'aa argate kana keessaas qarshii 500,000 ta'u tajaajila tola ooltummaatiif oolchuusaa beeksisee jira. Baankichi bara baajetaa kana keessa maallaqa kuufamaa biliyoona 106 walitti qabuun kan bara darbee wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbentaa 42 dabalee jira. Lakkoofsi dameewwan baankii Awwaash 989 ga'eeraa jedhan hojii gaggeessaa olaanaan kun. Baankichi bara baajetaa kana keessatti dameelee haaraa 52 banuudhaan maamiltoota haaraa miliyoona 3 ol dabaluusaa ibsee jira. Baankiin Awwaash waggoota 30 dura adoolessa 1994 abbootii aksiyoonaa hundeessitoota ta'an 486 kapitaala kaffalamee birrii miliyoona 24.2 kan hundeeffame yoo ta'u baankichi hojii idileessaa fulbaana 13 bara 1995 eegale. Maamiltoota muraasaan hojii baankii kan eegale baankiin Awwaash imala waggaa 30 keessatti maamiltoota isaa gara miliyoona 15 ol guddifatee jira. Hojjetoota 137 qofaan hojii kan eegale baankiin Awwaash yeroo ammaa hojjetoota 20,600 ol horatee jira. Kilabiin Buna Sidaamaa waancaa Itoophiyaa injifatee Walaayittaaf akka deebisu murtaa'e. Kilabiin Buna Sidaamaa waancaa Itoophiyaa dhiyoo kilaba Walaayittaa Diichaa 2-1 injifachuun argate jalaa haqamee jira. Koreen hojii raawwachiiftuu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa walgahii kibxata taa'een yeroo beeksisetti kun dhaga'ame. Federeeshinichi ibsa baaseen murteen kun kilabichi qajeelfama bulchiinsa faayinaansii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa waan cabseef akka ta'e ibsee jira. Tapha isteediyeemii Finfinneetti taasifamee fi hokkara uume kanaan deeggartoonni akka dirreen seenne dhorkamanii turan. Sidaamaa dabalatee kilaboonni gaaffiin wal fakkaataan irratti ka'ee murtee kana gara mana murtii idilee geessuu fi dhimmicha irratti sarara mari'achuu ibse. Kilaboonni kunneen murteen federeeshinichaa akka dhorkamu gochuudhaan taphattoota dhorkaan irra ka'ame akka taphatan taasisaniiru jedhee jira. Kilaboonni kunneen Buna Sidaamaa, Hawaasaa fi Machaal ta'uus ibse. Dhimmi taphattoota kanaa koree waliyyannoo federeeshinichaa irraa gara mana murtii jibbaataa idil addunyaa deemuu osoo qabu mana murtii idilee geessan jechuudhaan federeeshinichi gaaffii irratti kaasee jira.
adeemsi kilaboota kanaa gidduu seentummaa kana feeru akkasumas dambii ittiin bulmaata FIFA ni cabsaa jedhe. Akkaatuma kanaanis koreen hojii raawwachiiftuu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa murteewwan garaagaraa dabarsuu beeksisee jira. Murtee kanaanis kilabiin Walaayittaa Diichaa bara 2025-26 waancaa konfedereeshinii irratti akka hirmaatu murtaa'uusaas beeksisee jira. Akkaataa murtee federeeshinii kanaan sadarkaan piriimeer liigii Itoophiyaa jijjiiramuu danda'as jedhamee jira.